Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun warroonni amantii biroos jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota Oromoo Faristi akkam nagaa keessanii fayyaa jirtuun isiniin jedha. Warroonni chaanaala Oromoo Faristiif maatii hin ta'in subscribe gochuun maatiin aftaan isiniin jedha obboloota koo. Egaa har'a maal qabattee dhuftee yoo naan jettan waan ajaa'ibaatiin isin qabadhee dhufee viidiyoo kana hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaa. Yeroo baay'ee viidiyoo hanga dhumaatitti hin dhaggeeffattanii garuu komentii barreessitan jalatti oduu hanga dhumaa dhaggeeffatan jechuudha. Viidiyoo hanga dhumaa dhaggeeffadhaatti dura achi booda komentii kaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Maaliif jennaan viidiyoo sana hanga dhumaa yoo dhaggeeffatin jechoo caafiitu hixaniitumaan komentiin barreessinaan isiniin jedha. Maaliif deebii isaa yookaan viidiyoo dhumarratti argattu waan ta'eef. Viidiyoo kamiyyuu faayidaa irraa argachuu barbaadan yoo barumsa irraa arganna jettaniitiin yaaddanii itti amantan hanga dhumaa dhaggeeffadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Ariitii malee jarjartii malee isiniin jenna obboleeyyan kiyya. Maal seetanii har'a maal qabadhee isinii dhufee jettan rakkoo hunda keenyaati jechuudha. Rakkoo hunduma keenyaati. Hunduma keenyaati dhiiras ta'ee shamaras ta'ee jechuudha. Innis maal seetanii keessaayyuu gizee ho'aatis gizee qorraatis kan hammaatu keessattuu gizee ho'aarra hammaatatti fakkaatee wantichi waan ofii kiyyaa immoo itti fayyadamee faayidaa irraa argadhe jechuudha. Waan ofii kiyyaa qabatamaan itti fayyadamee faayidaa irraa argadhe jechuudha. Innis maali yoo jettan yeroo baay'ee rifeensi keenya jechuudha. Rifeensi keenya kan hooksisu forforii jechuudha. Forforii yoo qabaattanii tan jettan rifeensi keessa yoo forforii qabaate yookaan isin jalqabuuf yoo isin ho'isise yookaan yoo isin jalqabee kan isin rakkise kan rifeensi keessan isin jalaa miidhe kan isinirraa bubuqisu forforii jechuun kan forforiin takka isin qabate taanaan rifeensaaf adagaadha. Rifeensi keenya hin miidha hidda isaa nyaata jechuudha. Hin bubuqisa jechuudha. Isinirraa rifeensa keessan yeroo mijatta yeroo filattan rifeensi keessan hin buqqaa. Humna dhaba jechuudha. Hin laamshisa forforii qabaattan taanaaniin. Egaa qorichi isaa maali? Maalumaan godhu forforiin kun narraa baduu didee takka namarraa natti taree namarraa natti darbe akkamiin godhu ofirraa balleessa. Shaamboo inuma jijjiiraa. Homaa shaamboon kamiyyuu faayidaa naaf hin qabu. Warri jettaniitiin wajjin rakkattan warri hadha miicattanii borummoo akkasuma isin nyaatu miicattaniif hin ba'u irraa isin egalee forforii miicatni shaamboo 10 itti naqxanii miicataniif wanni ni gallakkisuu jiru jechuudha. Qoricha barbaada fangasiidha waan ta'eef annoo jechuun immoo forforii jechuudha. Kanaaf qorichi isaa maali shaamboo kamiyyuu jettan shaamboo isa kan vaavoo shaamboo kana eessa arganna yoo jettan faarmaasiidhaa argattu. Suuqirra dontaan faarmaasiirraa argattu jechuudha. Faarmaasii irraa hin argattu. Googil keessatti sarchi gootaniitiin faarmaasii dhaqxanii kana naa kennaa yoo jettaniin isaanuu isinii kennan. Shaamboo forforii naa kennaa yoo jettan faarmaasii dhaqxanii isaanuu isinii kennanii jechuudha. Aynata hedduutu jira. Inni kun garuu filatamaadha jechuudha. Maaliif qarshiin isaas waan guddaa miti. Qarshii isaas waan guddaa miti akkuma argitan kun asirra yoo isinitti mul'ate diraama 23 hin bitan faarmaasiidha jechuudha. Ani forforis godhatee odoon ta'in mataan keenya nyaatee jennaaniin forforii na godhachuu eda jedheetiin dhaqee bitee jechuudha. Isinii galee gaafa bitirraa mataan kiyya naannoosis nagaya darbe jechuudha. Isinii galee akkasuma hiriyyaan tiyya forforii godhatee mataan isii baay'ee jalaa miidhame baay'ee jalaa buqqaatiin ture jechuudha. Sandoora isinis akkanuma sarchi gooneetiin qorichi forforii maal jennuudhaan isa kanaa fi aynata 3 arganne isinis isuma kana bittee torbetti lama ittiin dhiqattan. Torbetti yeroo 2 ittiin dhiqattan. Yeroo 4 ittiin dhiqattan taanaan maasalaama forforii itti waliin agartan jechuudha. Baay'ee forforii jettanii. Inna kanaaf barreeffama qaba. Ergisanii agar dhageetti annoon isii argitanii jirtanii barreeffama qaba. Ingiliffaanis Arabiffaanis irratti barraa'ee jira. Al-Qushuur al-Sha'ar ilaajil qushuur sha'ar jedha.
علاج القشور الشعر جدا كنوا بعرف النساء ورعرف دبسوا دندسان علاج القشور الشعر جدا إني كن مال جتشولا دواء فرفوري متى جتشولا دواء فرفوري متى كم فرفوري لا فوجة جتشولا يوكاو قشاشة اتنادك أتو فلونتي قشاشة سر باس فلونتي كن قريتش فرفوري تيجتشولا وبليين كيا شامبو كانوا اتفايدة كان ما قشاشة متى كنا كلنا كنا في اتفايدة مالي إن سون دواء متى جتشولا دواء يوبر بعدني تنجتن إسا كان بيتعدان سنجدا دواء فرفوري إسا كان أقولين كيا وان رفيع دمي والله باي بريدة سنجدا yeroo dhaaf garuu yeroo sanitti xiqqoo mataa keessan akka waan goggogsuu hin ta'a yeroo sanitti immoo qibaatii xiqqeessatanii fayyadamuu qabdanii gubbaratti jechuudha akkuma dhiqattanii geessitanii jiidhinuma sanii achi booda ka torbatti yeroo lama ittiin dhiqattanii torbee lamatti yeroo afur ittiin dhiqattan taana baay'ee furfurii mataan keessan nagaa isin tara odoo isin mataan keessan hin miidhamin odoo bubuqqee isin jala hin badin itti fayyadaman isin jedha obboleeyyan kiyya akkasii gaafa inni isin dhiise ka shaamboo keessan jijjiirattanii shaamboo normaalii dura itti dhiqattan ittiin dhiqachuu dandeessanii jechuudha maaliif inni kun akka qorsaatitti itti fayyadamtan malee ka yeroo hunda ittiin dhiqattanii qoshaashaa isinirraa akka baasuuf miti isin jedha inni kun du'aadha qoricha jechuudha kanaaf akkasiin isin jedha obboleeyyan kiyya waan irraa fayyadamne tokko waan faayidaa irraa arganne tokko yoo waliif gabbaane waliif qonne waliifis keeriidha waliifis faayidaa qaba jechuudha kanaan isin jedha obboleeyyan kiyya birriin isaas waan guddaa miti birrii 23 jechuudha diraama 23 ani kan hin bite Google irrattis akkasuma jira garuu darajaa hedduu jira akkas isin jedha yoo isinitti tole viidiyoon kun asumaan like share gochuu hin dagatina obboleeyyan keessanis akka irraa fayyadaman waliifis share godhaan isin jedha obboleeyyan kiyya akka irraa fayyadamtaniitiin magaalatuunfattan abdii qaba isin jedha obboleeyyan kiyya wallaahi maaliif itti fayyadameetiin waan faayidaa irraa argadhe tokko gabbay obboleeyyan kiyyaaf yoo qoode anaafis keeriidha jechuudha akkas isin jenna obboleeyyan kiyya hanga viidiyoo biraatu deddeebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh